keenya hunda keessanuu baay'ee galatoommaadha. Taaptaap godhamee mana kana guddisaadha. Follow godha hunda keessanii taaptaap meek taaptaap godha nama kuma 40 bichaarra jiranii. Taaptaap godhaadha akkasii. Sumayya maaligaa akkanatti istee gadi nan kaa'anii ol baasi gaana jechuun sirreessi. Anu kok sini guddadhe naanin gaada wana guddadhe daftanii na fuutan waan ta'eef jecha hangam guddadhe ni gartu miti. Ati tikaddo. Akkamitti reeda anti takka koo gaa 18 gadi yoo taate heerumun na argada seeruu sin gaafata. Dafee akkam guddadhuuf akkanumatti taa'unaa wayyure akkam maal jettu? Hayyee taate. Dafee akkasini guddadhu du'aa godha. Inshallah. Ya kayaknya tidak beta, gizi namni jadi sudah kayak sana waktu macam beta. Sudah kesa nama rekutanin kunika. Jadi kau tu nak daftar lat? Nak daftar sudah kes? Mana? Yo namni kau file sudah kesa dah ni je dah. Lah. Nee, ansa kasih nih jenis orang. Bisa kan sana orang ini je. Okay. Nama surah mari karana re? Bismillah. أعوذ بالله سورة بربادة فلدو سورة الناس كوين أوبس مي على وعدا كيسان والسينا اوكي هيا كتيني كيسان جرا إنك زيدي وكيسان قرآن موسى لا أنا قرآن والله نانجمون ترى نمبو سامي أبشر I think jala man tanarana hu di jafurna kini kelas ni. iPhone Amerika share gak? Boleh sekian wajib. Masih share gak? Lu share gina. Yoi karton ini box orang share poster. Boleh kau pilih ki koda. Harap modal kata ni nama lama sudah kena ziaruf nera. Jangan maaf. Guys, undi kesan gize takka mana kana koplinki godati jarsa Sumayya alle namni dibashani way kun follow godani dubartii follow godin takittin ta'e undi kesan follow godani qoyati undi kesan namni dibashani way kun follow godani jarsa siti kanaaf me adda dhufanii kun mana kan kee kana zayyarrana anjedhani maashaallah iddoo namatti tolani akkanatti yoo anan ko se undi kesan goda undi kesan follow godani garuu mana kana shaayin hundafisne buran hundafisne maa biina gaadamti juice injira juice feta la juice in fenu to wan ho aru gufena male sorry arrafin hundafisa more ustazi assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akka fayyaa keessani والله جركات رب الحمد لله كسي بكا قرآن أكرانو هذا اللي نكراتا हमारे सिंकारा जाते ना हमारे सिंकाराती अरफान के ना करा वो कम ना रफा मलीडन या إن شاء الله مالي في النان بيتا وبعدين كينيا عند خيسانو كم يرتن نجلا فيا سنين جتشارا عند خيسانو بعدين جان بفتني كرام من أمان كارغو غا فيلماتا خيساناتو سنين جنة نمني حاجالي gara-gara barbaadan ga akkuma kuno maqaansa kuno erga addaaf keessa qaba haala isin barbaadanitti jechuudha karaa salphaan amaan kaargoo qunnamuu akka dandeessan gamanumaan isin hubachiisna amaan kaargoon filmaata keessanaatoo isin jenna gaa'ee gamanumaan gaanutis yaa qaama illee nutti ulfaatu nono warra mana isaa dhufnee yaaraa jirra akkasii inshaallahu ta'ala hundi keessanuu sheer godhaa taap maal jansa tuttuqa argaaniisi akkasii inshaallahu ta'ala xiqqishoo gahamee di online kana yoo seenne kanumatti bu'aa malee hin seennu maaliif jennaan beektaa al waqtu kaseef jaanni beektaa yeroon tuni yoo ati itti fayyadamuu baatte si murtii jaansii gale yeroon tun akkumatti yeroo teenyaa waan hin taane irratti waan bu'aa hin qabne irratti dabarsuun nurra hin jiraatu inshaallahu ta'ala social media kana aga danda'ametti waan bu'aa qabu gama biizinasii gama dalagaatiin haa ta'u gama hojiitiin haa ta'u akkasumatti
gama khayriitiin haa ta'u waan bu'aa qabaarratti yoo irratti hojjenama fakkeenyaaf addunyaa nama uummanni biraa sooshaal miidiyaa kana biizinasaaf itti fayyadama bu'aa irraa argata jechuudha. Gara guddaan keenya bu'aan irraa argannus hin jiru. Wanta fokkotaa seenaa fokkotaa waan dhaloota ganaa dhufuuf gaarii hin taane asirratti hojjenna. Inshaallah alaa kulli haal hunda keenyaa rabbiin haga danda'ametti inshaallah nama khayrii dalagee khayriidhaan dabarsu rabbiin waa godhu isin jenna. Kabajamtuu haadha mana kiyyaa gifti dureetii yassumee galatoomeetiisi rabbi si cinaa jiraatu gufaata rabbi sirraa qabu adawwiitee mataa lafa gaddeebisee hallayyaa rabbi haa naqu jenna. Inshaallahu ta'ala baleen keenya warri dhugaadhaan rabbi jecha nu jaalatamtu keessanuu du'aa nuuf godhaadha. Anas ta'ee sumees walumaanuu jechuudha du'aa nu dagatinaa isin jenna. Akkasii inshaallah gaa beekaatuma xiqqishoo Harargeetti maal jaanni beektaa caayaa oomisuu jaan beekte amma gaasumeen beekti jee yaadu tarii warri Harargees keessa yoo jiraate ni beeka jeetii yaada. Akkasii warri Harargee yoo jiraatan takka barreessaami. Ayyayi bakka. Gandummaa dhaaree warri Harargeettanii warri Arsii moo lama? Maaliif hin jeeni beektaa? TikTok yeroo guddaa warreen hordofu alhamdulillahi ganda soddaati. Sababa kiyyaan isaas si jaalatanii bara. Yaa because anis waan jaaladhuuf baay'inaan Harargee argaa hin jiru. Isaafuu baay'inaan jechuudha. Akkasii maashaallah kun Harargeen dhufte. Arsuma tokko barreessa. Sammuu dhufaateen Harargeetti takka barreessu. Arsii barreessaa jira dhugatti. Awwaara Birahmata siniif haa godhu. Waan Harargee takka barreessa innaan ijoolleen teenya takka barreessi. Alaale maal sinii fakkaate yeroo baay'ee akkuma aadaa kennatti illee keessummaa mana ofii dhufee kabajaan gaggeessina beektaan utoo. Akkasuma fakkeenya ijoolleen Arsii kabajaa soddaaf qabuuf kabaja itti guddannee akka aadaa kennaatti akkas waan ta'eef saniif kabaja keessaniif Arsiidhuma ta'anii nuti Harargee jedhanii isin gaggeessaa jiranii jechuudha. Inni akkanumarrattu maal hubannaa gandummaan jedhin malee ijoolleen Arsii ijoollee Sikkomandoo nama kabajuudhaan keessummaa kabajuudhaan soddaa kabajuudhaan tokkoffaadha. Yeroo baay'ee namni Arsiidhaa fuudhuu ni sodaata. Maaliif xaaxaa baay'isanii jedha. Tokkoffaa gabbaraa birdilibsii erga heerumteellee shamara san tokko xaaxaran. Abbaan manaa kee maalirra jira? Maal hojjetaa jira? Maal sii godhaa jira? Yaani waan baay'eedhaan tokko xaaxaran shamarran Arsii xaaxaa baay'isanii jedhan. Garuu xaaxaa baay'isuu miti. Maaliif ilmoon isaanii suni sadarkaa kamirra akka jirtu maalirra akka jirtu baruun isaa irratti dirqama. Tokkoffaa miidhamarra jiraachuu dandeessi. Yoo miidhama keessa jiraatte miidhama sanirraa bilisa akka baasaniif yaani bultii nama sanii dhiigoo osoo hin taane kara danda'ameen gargaaruuf malee intiniin kennaa akka aadaa kennatti dubartiin takka erga heerumte irraan baasan garuu bu'aacee san faana dabarsuuf akka isheen boruun kufne akka boruun gaddineef manni isheen seente mana alagaati waan ta'eef manni alagaa summoo haarawataa waan biraatillee yoo gargaaruu baatan yaadannoo ta'e yaadan bira dhaabbatanii yoo abbaa manaatiin wal loltee dhaqxee baadiyyaa keessatti beektaa haadha ishee bira dhaqxee loltee ni gashitiin yeroo tokkoffaa loltee ni gashitiin yeroo lammaffaa loltee ni gashitiin osoo atuuyyuu fakkeenya isinii kaasa osoo sinumtuu Arsiidhaa fuutanii osoo kareebdan ta'ee reebdanii innaan dhaqxee osoo haadha umaa ofii birattuu kagalte ta'e yeroo jalqabaatiif ati dhaqxee hin galfatte. Haadha san kutuun gashe sababbiinsaa kabaja hanganaa namaaf qabalaa. Garuu yeroo sadaffaa arfaffaatti deebitee naan gaafa san boombiin kaffanaddoo malee jechuudha. Nuti nama kabaja. Yeroo sadaffaa siif hin galchammoo akkamsi godha akkam jechuun yaani. Yeroo lammaffaa namaan galfattaa yeroo sadaffaa ofii kee boossee karaadhaan galfattaa yeroo arfaffaa kalaasiidhumatti. Asuun kaamoo akkamiin mee sinumtuu kaamee shamara Arsii takka fuudhanii akkamitti rukutuun taaree gabbarri ishee xaaraa san ol baheera laa.
Gaddafaate waan qabduutti gurgurtee maal jettee fakkeenya biyyarratti kaanii gabbaranii manatti yoo ol deebiste fakkeenya ishee yoo si alaa deemte illee gabbare sun isin hin deebu halaas. Harkuma duwwaatti haftan isin ishee illee dhabdan. Akkasii. Baatee jennu maa gargaaru? Sanuu moo rakkoodha irratti fuudhus hin dandeettu bar rakkoodha. Ati kata na cinawa da dinda kan. Mare, namni shamara irratti hin fuudhu bar. Laa hin fuudhu. Maali as fararraan. Anatti hin deeggaru an dhiisa. Natu haasaa jira. Abbaa manaa kee maal sinif fakkaate? Irratti fuudhu maal jetti sodaachisa akkasiidha. Garaakki. Lamaa sinif fakkaate. Fakkeenya amaan kan fuudhe jimmaa fuudhe arsii miti. Sababbiin inni jimmaa fuudhe maal sinif fakkaate? Yoo arsii irratti fidee ka fuudhu ta'e arsii. Arsii hayyan jettu. Bakka kanatti ilaalishiidhaan walumti namuustan baay'een dubbadha. Shari'aan afur eeyyamaa maal taate sun? Injiru. San isintu beekaa? Injiru. Shartii qaba afur heeyyamuun beektaa? Takkitti yoo hin dandeenye ta'e fuudhis siin jedha bakka san hin dagatina. Akkasii miti irraa? Shari'aan hanga afur heeyyamtee jirti. Shartii san himaa kaamu yoo matakkaayyuu fuudhuu hin dandeenye hoo? Isooman ta'a. Isoomatta iwaa takkitti illee fuudhuu hin dandeenye soomana kee soomi of qabii taa'e rabbiin kee gabbar. Sinama dhagaye bikkaa afurii san garaa hidhadhaa ta'a. Obsaa garaa hidhadhaan jee bikkaa afurii san. Sijjammar namoonni biyyarraa harka irra caalaa fagaatanii jiranii dubartii afur fuudhuu hin danda'an. Ka dubartii afur fuudhu warra akkamiiti? Biyyarratti maatii kennaa warra lafa qabu, warra loowwan qabu. Isaan suni lafa qabani waan ta'eef abbaa qabeenya waan ta'eef takkaafis mana asitti ijaaranii sadiifis mana asitti ijaaranii lama sadi afur fuudhuu danda'an. Kunniin warra qarxii takka wadaroo takka gamada takka hin beektanii warra biyyaa hin qabnetu doolaarumaa fi diraamaa amma argateen jaartii lama fuudhee chiggirnu hazaaba dabar. No. Isin bikka ta'an beektaa bikka ta'an hayyamtanii jaalattanii jibbitanii ni beektaa. Beekaatuma kanatti irra utaal liqimsan dirquma yoo liqimsitan malee asuma liqimsuu hin dandeenye sii galee. Aboo kaka fuudhuu fedhe fuudhuu maal rakkanneeti? Jammar yaa biyya faranjii kanatti hin danda'amu silaa'e. Anuu tanan beeka biyya faranjiitti kaadhima. Keessa anuu tanan beeka bar. Maadimii achi jiraata magaalaa. Hin galu maal godha biyyarraa? Jaartiin irratti fuudhuu Itoophiyaa jiraatu deema? Ahora gaarii miti. Wanni jiru namuu takkitti qabu. Takkitti qabu inshaallah afura rabbi isiniif haa godhu jenna. Haga danda'ametti takkitti san sirriitti haqasii eegaa fi isuma san sirri kunuunsaadha. Dhugaadha yaa fira guddaan keenya.